nu kasih boleh. Tu orang apa ni? Marina ramai ciri lalu betul deh. Wah, adem Saudi dia nyara nafas. Oh iya. Adem Saudi dia nyara madala deki nanti kamu kan rati. Oh iya. Di Dewi ni amala kayak nyauji. Iya. Wawal kabat. Iya. Amal umma nama tu umda rojun wawal kabat rati oli mereka wana nafas. Halan namu sapi. Hala namu sapi, hala oli ingilinya kaisati. Imana nama kaisati, nami terkaki malah kamu bi, malah kata hukum. Yang macam mana kena itu nutu deh. Namanya macam mana kena pun sabona berkade tempat udah sih na. Ati sabona deh teh putih wajib wampe ini berbadu ya sound debut tapi ini waya kesah berbadu. Warna nutu sabona je maka sabona matin. Maka ajar matin dan talukan agar deh. Karena itu nubu nubu deh. Umat kana nama wali cara medi kuma terdapat dalam nubu. Dua kita dunia wanita di jatuh dalam dua. Di hal ini namanya mah terhadap jiruna nama visi tinggal. Di namanya sila di hama itu berai itu. Namanya santu hadu diri kapan nama sila karte sebab delage itu namanya dia ala kan dokter tahu raguda. Namanya kayak itu ada sukana tu. Karena sabun ada jet mau visi oligat dia itu. Kami kita tengok apa berdiri. Amma jai pak itu tu watakkan. Namun awan dari ini itu. Namu mana sabun ada jet mau sabah oligat dia itu mau bera kaisa jolnya kaisa lupa awan ni sabah tanah ujin tiga tanah tanah gora mau sabah ini. Saat itu ni aku mau sabah ini dalaga aja. Pada pada. Orang jai pak itu. Namni wan sabah dalagu ikiti da wani sabah ti beka dia muti bera untuk kaisa saya haso un mau kabum sia. Lagi pat ya oni fitata. Namni wan dalagu anak kanan goda antara kanan ture bera kaisa jolnya kaisa dia me cura miti. Wani sabah hicci tidak aja cura beran dia. Orang jai mana teh? Nanti tu sabah pun dalaga. Wani sabah ini dalagu tu nak ramulan kita. Nanti tu sabah pun dalaga jo. Kawan ini dalagu ramulan. Karena kita mata saat itu nak gempan. Aduh guys, karena macam kau jarang jalan kan. Anit apa pun dalaga Jermanin. Bobegala. Jermanin orang nama kaju. Nampak kena pun nama ajaibat nama kena kena tu. Hawasa kesa seni hawasa cantik ada aja. Jadi mata saat itu. Lagi jadi ni bakat mayat. Wan inggelin. Magi itu asal. Garu wan inggelin takkan jelas kesa. Sabuna di semua orang ada bakat ada. Apa benda Sabuna di semua orang ada bakat ada. Makanya mas jadi. Namun tu nabi kata lama kau itu kan akhir ini. Makanya apa wahai sabah asul jiran ni. Sabuna di semua orang tu jadi ada ro. Akan jadi. Namun tu kau insya semua orang kasamu terhatu berbadu jiran mas. Kamu mati kan awal, kamu tanah barangnya Rabbi rumah, bekas kamu nama tidak betul Rabbi rumah tu kita beramal ini nama betul. Kau sahaja tu sahabat itu tiga, akak tu jero nampak betul. Akan sahabat deh. Namni kadi semua orang jadi. Aye. Nama sebabnya tu mo, orang jadi akak setiap dalam bahasa. Sanibu amma semua orang sedih, sabona sedih, semua orang rasa. Malah sabona uburan, sabona sebab dalaga bijasati bi, lade lafasati bi ada. Jirenya isa kana lubu isa kana gutu, ilman isati bi mati isa hunda dabarse sabai isati khanna. Sabona jennan, mukaddi indi sena bas galmae jira jines ko kupa jira dero garnae tu. Beranu sabona dah. Khanapu amma sabona di mega sabona ada bre? Sabona rasa undim. Sabona rasa undim. Lagi kita juga ya betul kan? Semua orang. Semua orang rasa. Amma. Makanya namni to kudura awal ni dana jalan ki. Namni gya yo dura nama gari bakate ruhe. Salam alaikum jinge. Tesu kabda si sallabu jema. Akam kiye te akka sudor. Aku muduan kabda sanu sudor ke naga jennan siga. Dupi siga udi mare. Payya jennan si payya dura bi ku kabda. Aiman. Amma nutu mangkunu baraman meddu. Nutu aku mah di wala mati sebab terana. Kas. Iro gara-gara ni tanah ini takkan kayak gini ma di jual. Amma semua mata ke pun silang.
namuma kubbaa taphatu. Hai. Dhugaa dhawu qabu. Kubbaan taphataa jira. Gurbaa kamiin na beekte moo? Antaniin bara dheengaddaa ol dhiideewu hanga irraa gadi deemnee kubbaa. Eega akkas taate. Sabarleen gitaa dhiite moo? Saayintistoota meeqaa qoratu jira waan achi qaban beenu. Akkamitti dhiite? Miila bara. Mee akkamitti dhiite kutaa qalqaa inni barsiise? Miila barakaa qabuun hin dhiite moo? Miila barakaa qabu sani dhiitee sani kujiifte. Eegaan bara dheengaddaa dhiite ilaa irraa gadi deemnee inni ooluma eegu. Bara wanni ni jiru. Amma atu gartee waa'ee sabboonummaa irraa bu'aa ta'u. Akkuma waa'ee sabboonaa sanaa ta'u. Ammoo hojii teetti silaa deebitee irra hojjaa beekatu. Namni garii kanuma yoo kaa'u oguu ergan gartee numa ergamu. Erguma qofa. Waaniin alaabaa sammuu isaa guutuu cufaatti akkasumallee yaaduu hin dandeenye gartee. Waaniin alaabaa sana qabuuf jetteemi. Ati gaaf tokko nagarree nama na bira dhufee hedduu bara nu bira dhufuu ture ijoollee saboonam jaamoonam torbaa minuutii kun saayiboon. Eega. Duuba ka jawwaala kana gartee jawwaaluma isteetii quba tokkoon akkana gootu kana. Naagalee ka fuularraa dhiquu jira. Akkana godheeti leekkamii godhaa siin jedhu Ka fuularraa dhiquu jira. anamma namni akkasii na qunnamee ture. Na dhufeeti jawwaaluma uffatti fidatu wallaahi. Akkasii miti. An akkasittiin jawwaala akkatti fidatan garsiisee qubniinis akkana jee ammoo qubatee Jawala qabu sana gamaatii mana kam godhu akkami banan. laa jawwaala shanacha kana guutuu Shananuu baqaa. kudhan jawwaala Kanaa gariibaa wajjin? jawwaala gariibaa tokkoffaan na dide akkattiin banaa'u jaa boksiin bara Boqsi akkana deemo. dhahee kaayee Awoo maal taate fagoo maa dubbatta kanuma akka dheengaddaa sani kaa dhufee nuti jawwaala kanan godhin boo kana godhin awoo addunyaan tun guutuun guddattee jirtiiti namni sabiskiraab jeeti doolaaraan deemu jira isin rafa maal ni guddanna nuun jennaan alboo Hojii walootiin dalagaa. naanin shan qaba shanii waloo beete akkasitti haala jiru hundatti himnee waa hundaa'u garsiifnee miti eegeen isaa beekadhu yoo asii yoo kofoo keessaa baate Finfinnee ni dabartii. Akka horiitti eegale jira. Eegaa moo? Qottoodhaan irraa mudde. eegee sana nuumaan qabee bara kan tabbaa taateetiin hin beekne malee halkan sanban nama hedduu waliin baanee eegee kana qabaa inni egaa mataan bakka biraa jira Mataa bakka biraa jira. eegee alachitti irraa murree eegee darbaa janiitiin darbitti hin beeka Lakkii isa san hin mata kakban tuqu wanni nutti hafee akkana magaalaa keessaan beekaa bara beekumsa qabaan qabu wanni. Ayyaama eegii tarmaan jaa'uunuma. Ingiliffaa dubbataa'u. Eegee afaan biraa jire. Afaan Ingiliffaa habba lama na turuura dhagee. Habba Kokonaatti. atillee tokkottiin. An tokkorraatti afaan An ammoo Anilleen jalqaba duraana dhufeetiin tokkottiin. an ammoo duraanumaa barsiisan isaan. An tokkoon na dhufu. Guyyaa nu bira dhufu. Guyyaa na bira dhufu. Isaan giraaf isaan qabu na dhufu. Oofeetiin kumaa dhibba shan geesseef. Guyyaa dhufu san guyyaa abbaa shan qabu san an sabboonaa nama kanaatiin turee naan jechuutu. Waada waliin gallee ture. Hojii kana waliin hojjenneeti fuula duratti irra bobbaanee nama taanaa wal guddifnee saba keenya guddifnaa jenneeti waliin mallatteessin. Hoggaa saba Israa'eeti shanan isaa kan fuudhee kumaa dhibba shan naquuf maallaqni boruufa nama akkasumatti akkasumatti magaalaa seennate fudhate. akka ijaan hin dhageenye. Ilaa ammaan tana natti hin deebi'e. Dura guyyaa gartee isin jedha keessaa sibiilan taa'u jira bara. Kan risaalatu wanni yuutuubii irraa nan dhufe ilaalaa aliin jedhe. Ameerikaadhaa dhuftee Maallaqa Ameerikaa Dhufte jee. of eeggannaa qaba. Bara kumaa fi 80 jira. Afaan Ingiliziitu Kumaa biyyee. 80 sanuu siin dhaqe. Naan dhagee. Inni shaniin dhufe gaafa ture dhufe. Shaniin dhufee. Akkas ilaalani maal jeen yuutuub. Shani kaayee diraamu mala babbareedarra kaayee. Waan akkasatti nu dhiisi nuti sitti guutaa jeen yuutuubti jaani beekte. Dubbuma yuutuub san dhugoonfate gaati. Maallaqa fuudheen. Diraamaa dalage. Dalagee saayiboota isaati wajji. Diraamaa lamaan hoggarra kaayee. Maalleen inni harka seenee geetuma tuuqate. Naa akka seenee du'a godhe. akkasii miti bara oromoo waan jettee dhageesse logowwaati harreen loonii jettee beekata. Logowwaati harreen loonii jechuun maal ni beektaa? Loon kaa qalatanii nyaatanii elmatanii dhuganii yoo isaati Ameerikarraa risaalaa yuutuub warri Ameerikaa hundina beekee gannaa ergeeti maalleeni shakshakchaa kanneen kana gabbate. an waan ajaa'ibsu keessa eegeetitti fayyadamu namni eegeen irraa citte
hammas jawwaaluma kana risaaluma tiruf tesanu fakkeenya bakka geessee maallaqni osoo dhufee fudhatu beeka. Ajaa'iba ati gootoo himatte. Laa inni mana amaan doolaara arse. Daguuga ni beeytanii. Mana amaan doolaara. Daguuga ni beeytanii. Daguuga bakki loon irraa tolfatu. Amma feetanii xaarsattee yoo dhiiftanii xaaramu. Xaaramu faltuma sanii Daguuga sanii. Daguuga ni xaaramu. Kanaafuu gowwaadha yoo gowwaatti daa'imni dheedhii jedhani. Amma maantana maallaqa baay'ee ummata kanarra Anggaasila nama kana kan godhu osoo duraan akkanatti himtanii. Ilaa guyyaa qiyaamaa gartee kaballiin taraa takkitti isa kabal. Akka sirriitti isa laaleessuu godha akka hanga guyyaa qiyaamaa. ati nan beektu warri ni nan aggadee hundi hospitaala ciisan kan hin deemne du'eewu. Kanaafin jala. Silaa qalbiin dhaabeen. Aboo kana gaa akkasuma harkaa baala. laa nama akkasii barsa hin dhawani nama akkasii hin dhawan uleen isaa laaftuudha isa barbagoonu jalaan dhaquma sanne. Arkuma kan nyaata kan jira. Maaliif? nama akkasii hin dhawan Har'a babba'ee galuun bee. Eegeessamtutti mayiraa. Malee namni raawwatu hin jiru. obbo Jalle bar nama akkasii hin dhawani nama akkasii godhan adurreen agwaanii fi hantuuta qabdi akka ciniinteeti Darbitee laal. darbitee laaltee achi booda agwaanii akka xiqqisuu laafa gartee gartee ibbira keessa bittee Iddoo darbitee laal. akkana samii tana keessa fuutee ol darbiteeti lafa deebitee miila tokko jala qabdee akkasii ol darbitee akkas jettiin akkasii taphatanii nama akkasii harkaan dhooyinaaf akkana kanan jedhaniin akkasumas suusa taphachiisaniiti akkana ol darbitee maal gooti booddeen isaa akkasii gadda barsiitii jechuudha Akkam jeete. akkas gooti malee akkanaa miti Akaakiyyeen kiyya akka jedhe geessu. Namni hoggaa dhufee nagaa si baay'ee. Isaan nagaa hin qabne irraa fagaaduu jiru beekatu. Hawaasi nagaami akkam keessatti jeeqee nagoo kana si faarsaa oolan nagaa hin qabu tanaaf nagaa faarsaa beekatu. Nagaa mi'attee maal An nagaa miti yoo deetteenis inni nagaa miti hin dhiisu maaliif nagaa hin qabu beekta. Saniifuu namni gizee saba hedduu itti beeku. Sabiskiraabii deemaa beekatu waan sabaa deemu. Akkasuma godhu lama. Malee waan sabaa quban qabu. namni sabaa dhala guufa sa'aatii damee furu saba ijaan oluu beera keessa deemee hin dubbatu wanni sabaa ijjitti dhabe wanni sabaa ijjitti Namni sabaa hojjetoteeru bakka seenaa itti galmaa'u son qofa yaadaa deemu jira malee yoom rakkateetii saba mee kam jaa mee dhageessisaa sagalee Oromummaa ofirraa fuudhuuf deemaa Saba. mee yeroo takka jecha. Aboo isin Oromoo mitiiti Oromoo hunda leeydanii jaabeeta. Oromummaan dhiiga ta'uu hin dhageenye beekatu. Maaliif namni kun an amma akka mataa kiyyatti sammuu ona wajjin mormuun ififuu ona si gootii si onsi jechuudha. Gaafa sana laal ona galuu mannaa ontu wajji galuu wayyaa jedhanii beektaa. Saniifuu jallatee fi wallaalaadhaa fi gartee ona jennee nama keenya hin darbinuu jennee ofitti qabuun isaaf carraa guddaa ta'e. Ammoo isin sana haasoftan. Oromoon biraa namni biraa jechuudha. Waan amma ta'e biraa namni amma itti jiru kun ka'ee jirraa murra kun Oromoo ta'uu shakkiin qaba. aboo waan tokko Namni Oromoo kanan dalagu qaba. Oromoo ta'uu dhabu Oromoon ta'uu namni kun Oromoo miti laal dhaggeeffadhaa wanta kaasanii hima an amma yaada akkasirratti wanta kanaaf maaltu jiran seetanii ilmi dhiiraa tokko Irbuu sabaa wajjin. kaayyoo isaa qabu dhiira jechuu ka beektuun wanni beekuu dandeessaniin yaanninii fi gochi isaatis tokkuma wilataan wanta karatti waliin marii dhugaa gooti nama lamaa wajji seene bakkuma ta'e. wa'aada obboleessaa wajjin seene wa'aada sabaaf seene ka sabaa waan guddaa wa'aada naafeeti wajjin seene maanta na yoon egaa ka'ee ka siganu ta'e xiqqeenyi guddaan sani Oromoon hin qabdummaas kana aadaa wanni namni waan sabaa dalagu immoo gaafa gaxaantii sanatti waan irra jiree tana keessatti kaa'inummaa fi gantummaa hojjette waan sabaa dalaga jedhee hobbaan ka'ee magaalaa keessatti waan sabaatiin dalaga waan sabaatiin dalaga waan sabaatiin dalaga waan sabaatiin dalaga jedhaan dabade beeraa fi an waan sabaa dalaga jedhaa namni wa'aada dhiiraa wajjin gale deebi'ee guyyaa lama keessatti sabaskiraayif dhibbaa fi kumaa fi shantama argachuudhaaf jecha kumaa fi dhibba shan argachuudhaaf jecha shaniin isaa dhufu shaniin isaa dhufu kumaa fi dhibba shan argatee nama gane sabaaf dalaga jedhee annumaa guyyaa akkam seetan dalaguufis hin ta'u akkam seetan si jiraa'u inni obboleessa akkam seetan Oromoon waan jette
nama onqoo heddummaatu qorii dhiisanii nama dubbii heddummaatu dubbii dhiisaniif nama sabiskiraabii heddummaatu immoo sabiskiraabii addunyaarraa dhumu isumaaf dhiisan gartee ammoo beekumsi gariin yeroo namarra heddummaate hallayyaa nama dha. hallayyaa si naqaa onaa si godha ati immoo biyya masriidhaan eegani meedha tokko beetee dhaqeetiin ani eegaan dhaqee uchuudhaan deebinee beektaa takka Amma hojii irraa dha. Akkuma dhageessi masrii ani illee dhageessis ture. gaafa san hoggaan Ati hirriibaan kaanee tubarmallee masrii akkumaan dhaqeetti uchuudhaan deebine gaa maali deebite hamma na bira jirtaan waliin jirra. qaamaanis jira saayiba biyya sammuu onan ta'in ay maali qaamaanis hojii jira maleen yaaddoon kiyyaa mallee waan achitti harkee fi waan achitti hojjedhe san wajjin jira saniifuu yeroo kana gaseennu kan miizayya jechuu takka jira Kan biyya qallee moojii yoo ati hattuu qabaatte hattuutu hattuu daranii qabnaa doktora taata Daranii qabnaa. kaasii dhaluu qabnaa yoo kaa'inaatu taate kaa'inatu daranii kanaafuu akkam jedhe Kam min zayya kame kam jaan? kan min zayya jecha ormaati dhiise ka kan miizayya meeqa akka keetitti biyya teenya Ni jira. mo wara kana. Meeqa akka keetitti saniifuu biyya masrii keessa yoo jira. ati yoo ati hariifaan tahaa jettee adeemtu taate Namarratti hariifa ta'uu feete. kaasii daraniitiin meeqaas keessa jira beekatu akkasi quba qabaatu laata Likim hijira. qabee nama jaartii biraa si harkisee Jira. akka ijoollee si tuqqaalaadha si harkaa fuudhuu jira akkasi quba qabaatu leencaa ati jeesse katakkaa namni inni aggate hundi hospitaalaan beentu jira akka kiyyaa kana fa'a sitiin dalaguu ta'a Gaafaan xiqqaa tokko waan takka arge. Gaafas xiqqishaadhaan. Korbeessa re'ee. Korbeessa re'ee kana dhaqeetuma edaanuu inni korbeessa kana qubsiisuu deemaa mire. Firii baaqilaadhaa gartee zaafuna dhugan tana fuudhee firii baaqilaa fuudhee gurra ta'e kuma fuulaa bahuu deemudha bitti godhe. Oowwituu sun ibidda kana. Korbeessi wee dachii tana oli garagalchee beera. Iyyee korbeessi maaliif ammaan ta'a? Ganti habuna dhuguun dhiise qaba. Akkasii korbeessa fuudhanii birraa. qaalan Eegaa akkam godhan? foontuu baatee Ayi maal ta'a? oo foonaan namaa ta'anu nagaa taaqanii dhageeffatu ijoolleen jira ijoolleen yeroo namni kanatti ol daddarbee qofaatu san garte waan isiin ol daddarbamtu ta'e namni yeroo garii namaatti jira Ambeet gaawwan nama siin jecha Siifin himaa dhaggeeffatu. Gaayidaan goone manaa maaliin akka godhe malee. obsi siifin hima awoo zaayira jeetiin an foon nyaachuuf qophaa'ee jira hima Manaa maaliin bar manaa mana nuti kaabar yeroo gar. atuu xiqqaa Anuuti kaabar. ilmi namaa kun nama na akkaan qabaa hubanna nama na jechuun qubee hin guuttanneetu kanaa nama hin taaneetu wiliidhaan nama hin taane karaa nama ta'uu nama hin taane garuu nama ta'uu danda'u moonni akkamitti akka ijoollee sani yeroo namni baallaa jala guuree hin kufin hin cabin asiin qabi achiin tuqu achi tuqu jeeni gara teeknooloojiitti isa as fidu waanuma sammuu ona isaa san qabateetuma gara sabboonummaatiif teeknooloojiidhaan IT and art ta'uu isii haa beekatu. Kanaafuu nama jala kana naa qofa qaba waan ta'eef meeqaa irraa Duuba nama akkasiin jawwaalatu akkas godhu san sanitti deebifna kaa. san achitti deebifnee dura Jawwaala akka taa'anii yoo to'atan kana godhe. Akkatti haa banatu. Qabnaan kanas dhiisa kaa akkatti fayyadamanii kana jeetuma haa biraa bitammaa saniini. nama guyyaa tokko kanaan jee jawwaala akkanatti osoo jawwaala dura qabeetuma taa'ee laalu jiruuti isaaniin jiraa jee gama duubaatiin filaal Oke, beredar ini nih. Itu kalau bisa itu agak dulu sih. Akan sini anak muda atau kok. Anak ibu tanah kasih tuan tak kau pun nanti. Namni nama kamu. Nanti. Namni nama ada loh. Nanti. Namni nama ada loh. Nanti. Namni sabah ada loh nanti.
Agartanii namni namaa dalagu nan dhibu. Namarra gaafattuu qaba. Namarra dalagu saman di. Namarra dalagu nan dhibu. Namni immoo sabaa dalagu hedduu nama ulfaatan. Sabaabin dalaga. Akka gaaraa kana natti ulfaata. Afaanii dalagu. Nama afaanii sabaa dalagu. Waa akka lafa jalaatiin sabarra dalagu jiru. Sabaab dalagu maal? Sabaabin dalagaa jee. Sabaabin dalagaa jee oodee. Bakka deemu oodee. Odeen odeen. Sa'aatii deemee afur sabummaa fi dalagu jiru. Amma tokko jira saayiba hii tokko. Dhugaan keenya amma fakkeenya hojii tokko hojii raawwachuu jiru. Bilbilatti bilbila. Yoo bilbilatti keenya sa'aatii deemee afur sabaa dalagu jira aja. Hojii akkam sabaa dalagu jira. Hojii raawwachuu jira sinja. Amrii sabaatiin deemu jira sinja. Sa'aatii deemee afur dirqama sabni kun laatanii tarkaanfatu jira sinja. Ammoo inni sabarra dalagu jira. Namni na wajjin deemuu hin danda'in, si wajjin deemuu hin danda'in, isa wajjin deemuu hin danda'in, ana yoo dabre abaluu wajjin deemuu hin danda'in, abaluu yoo dabre abaluu wajjin deemuu hin danda'in, tollaa wajjin deemuu hin danda'in sabaaf dalaguu ni danda'a jee sababii akka isaas yaadu cheekii sin godhu. Garuu immoo maqaan obbaa saba ta'e hedduu gaara namatti ulfaata waan ta'eef hedduu xiinxalanii itti yaadanii waan san akka inni akka adurreen hantuuta taphachiifamanii taphatuufis yeroo lafa suuta lafa kaa'uun isin barbaachisaa kana fakkaata. Garuu kam gara xumuraatti adeemu ta'an gara ta'e. Gara xumuraatti sochoona. Akki janda geesse. Amma haasawni wanti itti aannan daakii bareedan fadhumaa jira. akkasi kuno Sigalee warri kanaan dura jechuudha wajjaanee wajji Oromoof dalayna inni qilleensa irratti ol ba'anii Oromoo maarree maqaa oromootiin daldalu eenyuun nyaate irra qeerroon nyaateera. Hawaasa keenya kan dammaqinii fi naman dammaqin dur aannan ta'anii kaan dhuganii mire biitichi aanan qicattee bakka tana keeysee barate waa akkanatti biddeenaan tuqattee nyaachuu jiraate yoo bararaa dhufe seene garuu duu nima guddaa. Dhugee duuba aanan Gaafa ati bishaan danfifattee lafa kaayi. lafa keeysee bishaan danfifattee kana itti fayyadamu jirtu aannan san ijee dhufee jala utti jaabatu. Lipitti jee Inni kutaa. mataa isaa tuuti. Akkasuma mire kanaafuu namni akkasii biitichi aannanii daakii bareeda. Danfadhumaa maal jedhama? Lipitti aannan yeroo nuti yeroo inni namaa qabeenyi bilisummaa boodaanii jee karaa qabsoo yaa'u jirutti inni qabeenyi bilisummaa duraa waan hin arge isaa Waan hin arge isaa Adabbiin duuna galee. Iya,